Gosa barnootaa hundumaa jalqaba maatti A+ dha kan itti fidde. Adama Science Technology University tufanii barumsa na laatu. Garuu barumsa isaan laatan keessaa kan hin jaalladhu tokko iyyuu hin jiru. Kan hin jaalladhu Finfinnee iyyuu hin jiru. Itoophiyaa keessa hin jiru. Waggaa dhufu International Center for Theoretical Physics Trieste magaalaa bareedduu Italy keessattidha. Waggaa tokkoof kan hin baratan booda immoo MIT waggaa 5 PhD argadheera. Digirii lamaan kan itti eebbifamte. Filosoofii mataa kootiin fakkeenyaaf yookiin akka gadaa filosoofii fa'aa. Tofii gosa kan beekutti digirii jalqabaa fudhattee digirii lammaffaa kan fudhattu yookiin maastersi jechuudha. Akkamitti digirii jalqabaa irraa digirii sadaffaa? MIT University isaa acceptance rate isaa naannoo %5 nama dhibba keessaa 5 caalaan fudhatuun qeerroof qarreen keenya baay'inaan barumsa irra hin turre. Isuma dhugaa dubbachuuf qeerroon Oromoo tokko tujar carraa gahaa qabaatee amma argadhe kana seema xiqqoo kana jechuudha. Seema xiqqoo kana tuun argatee wanta inni ta'uu danda'u bakka nan bu'a jedhee yaada kanatti nan gammada. Yaa qarooma kuush jennee haasofnanii. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtanitti nagaan koo isin akka gochaa ilataa labataatii YouTube chaanaalii nuti seekirra. Egaan guyyaa irraa kana qophii addaatiin walitti deebinee jirra. Qophii koo guyyaa irraa kana keessattis nama baay'ee qaxalee ta'e tokko isinii qabadee dhufeera. Egaan turtii keenya guyyaa irraa kana keessatti waa'ee barataa kana bal'inaan haasofnaa jechuudha. Yoo manumatti hordoftan akkasiin barumsa gahaa raaddattan abdii guddaan qabaa dhufaana turan jedha. Tolee daawwattoota keenya guyyaa irraa kana barataan isiniif qabadee dhufee barataa baay'ee akka biyya keenyatti namoonni baay'een hin beektu. Caalaatti garuu ofiisaas of beeksisaa eenyuudhaati daawwattoota keenya wajjin wal bari. Raajesh Naafin jedhama. Gidaamii jedhamutti godina Qellem Wallaggaa Oromiyaa keessaa jechuudha. Amma kutaa 8 mana barumsaa Abdii Borii jedhamutti baradhee isa dura mana barumsaa Kingdom of Wisdom jedhamutti kutaa 4 fi 5 baradheera. Kanaaf Gidaamii Abdii Boriitti baradhee achii booda kutaa 8 yeroo fixu qabxii ariifiin fidee kan ministirii jechuudha. Sababni scholarshipii waldaa misoomaa Oromiyaatti mana barumsaa bultii addaatti argadhee kutaa 9-12tti achitti baradhee achii booda immoo Adama Science Technology University Schoolii Applied Natural Science galee achi Applied Maths fi Applied Physics jedhanii double major godhee amma eebbifamee jechuudha. Turtii ati astuu keessatti dabarsitee akkam ture? Akkamitti kan itti dabarsite waggaa arfan kam? Astuun naaf baay'ee gaarii ture. Yeroo waan tokko duwwaan na aarsa ture. Amma xumuroo kootiin kan hin baay'ee gammadu jechuudha. Yeroo hundaa gaafanii ijoolleen na gaafatu akkas. Injiinaringii barataa iskuulii kam jirtan? Injiinaringii miti nyaa. Appilaayidii dha naan jedhu. Na aarsa fiiziksii nyaa. Okay, appilaayidii dha jechuudha naan jedhu. An fiiziksii teoortikaal fiiziksii jaalladha malee appilaayid fiiziksii jaalladhu. Jalqaba gaafan galu garaagarummaa fiiziksii fi appilaayid fiiziksii sirriitti hin beekun ture. Nama astuu keessatti kan jibbaa ture kana duwwaadha. Kanarraa kan hafe waaqaaf galata sirriitti natti toleera. Tolee egaa ati akka namoota kaanii miti digirii lamaan kan itti eebbifamte dhaabbata kana keessaati. Isa duwwaa yoo hin taane seenaa dhagaamee hin beekne digirii lamaan eebbifamuu duwwaa osoo hin taane gosa barnootaa hundumaa jalqaba maatti A+ dha kan itti fidde. Wanti kun akkamitti kana hundumaa fiduu dandeesse? Otuu gaaffii kee isiin deebisanii wanta waan clarify gochuu barbaada waan namoonni baay'een dogoggoran. Inni digirii lama miti kan hin baradhe. Digirii tokkodha. Meejarii kootu lamadha. Akkas jechuun koorsii warra maatii silaa fudhachuu qaban hunda isaa miti kan hin fudhadhe. Applied Physics main meejarii kooti kan hin gale Departmentii Applied Physicsiti. Irraa garuu koorsii 12dha kan hin maatii irraa fudhadhe. Akkas jechuun namni meejarii maatii tokko maatii beeka jechuudhaaf koorsii inni fudhate qofan fudhadhe malee isaa waan guutummaa isaa warri digirii fiiziksii fudhachuudhaaf waan ga'u miti. Achirraa kana isa lammaffaa immoo waan hundaa dura waaqayyoon galateeffachuu barbaada. Fakkeenyaaf theoretical physicist ta'uu barbaada. Akka theoretical physicist nuyi fundamental reality fi basic mechanism university kan nuyi qayyaban. Yeroon akkas jedhu waan waaqayyoomee qayyabannaan wanta waaqayyoo hin uumne miti kan nuyi qayyaban ofii keenya uumuu sababii hin dandeenyeef. Lammaffaa immoo amma nuyi eeyyame duwwaadha kan nuyi qayyabannus amma inni beekumsa nuyi eeyyameedha. Akkuma kanaa akkuma uumama keessatti gaafa qayyabadhu waan waaqayyoo uume duwwaan qayyabadha. Garuu akka saayinsiitti immoo qayyabadha. Ammas gaafa milkaa'ina yoon jedhee jechuudha. Qabxii koofaa kana haasuuf jedhu wanti hundumsaa waan waaqayyoo godhe fedha waaqayyoo sababii ta'e wanta inni ta'edha. Kanaaf waaqayyoon galateeffadha. Yoon akka yaada namaatti ibsuu yaalus isa kana irraanfachaa tun ta'in akka namaatti sababii haasuuf nu fedha. Amma gaafan sii deebi'u gaaffii keetti. Tokkoffaa double majorii gochuun koo baay'ee na fayyadeera. Akkasidha. Koorsiin maatii keessaa fudhadhu baay'een isaa physical intuitionii barbaadu.
Ana fiiziksii keessatti gaafa ni konseptoota babbaradu maatiirra takkanii warra abstiraaktii ta'ee realitii keessatti maal akka isaan fakkaatan na agarsiisa. Fiiziksii immoo gaafa barattu konseptii xiqqoo si ulfaatan isteeppii itti daddarbuudhaaf maatiin si barbaachisa. Akkamitti beektaa akkuma amma ammas ilaalee yoo jiraate jiranii isteeppiin tokko tokko akkasitti wal caaleera. Asirraas jaappii goota turte yoo ta'e gaafa du'aalii godhu akkas wayitee jechuudha. Gaappii gidduu naa ta'e isteeppiin haadha dhibbise. Inni baay'ee na fayyadeera. Kana ala immoo inni nama hundumaa gorsuu barbaadu ofii kootiifis akka milkaa'ina kootii tokkotti kan ilaalu anaaf barumsi nan jaalladhaan. Jechuun paashinii kooti. Qabxiidhaaf jedhee yookiin immoo akkas kanan ittiin argadhaa maal jedhee tun ta'een fiiziksiin natti tola baqa. Gaafan konseptii wayii dubbisee hubadhu na gammachiisa. Naa yeroo hundaa gaan koorsii tokko fudhu kan model algebra yoo ta'e namni model algebra barate tokko maal baruu qaba asa jedhu yaadan maleessa qormaata qabxii fideera miti inni immoo qabxii caalaa xinnoo istaandaardii isaa olaanaadha yeroo dasa sanaaf gaafa deemtu gaariidha deebi'ee immoo akka kamisin jedha wanta xinnoon akka gufuus taanefaadhaafis gaariidha እና walumaa gala waaqa gaditti jaaladhee barachuun koo shoronaa qaba. Akka yaada kee irraa hubadhu kanatti barumsa sana gatii jaallattee barattuufidha kan itti akkas qabxii fiduu dandeessu jechuudha. Maaliifi akka tema hasaa turte kanatti baay'ee of laatteeti kan itti wanta sana dubbisaa turte. Caalaatti qabxii caalaa immoo dandeettii wanta sana of keessatti guddisuu jetteeti. Gaariidha. Tole ati utuu gara mooraan seenin duraa qabxii ati kutaa 12ffaatti galmeessiste qabxii olaanaa ture akka biyyaatti jechuudha. Akka biyyaatti sadarkaa 2ffaatti fakkaata. Na yeroo qabxii 647 kan itti fiddee qabxii olaanaa kanaan maybe scholarshipii argachuu dandeessa turte. Kana malee immoo fiildota guddoo galuu dandeessa turte. Itoophiyaa keessaatii iddoo babbareedoo fakkan akka Finfinnee fa'aa barachuu dandeessa turte. Isaan kana dhiistee garuu fiildii appilaayidiidha kan itti baratte. Sanyii mooraa astuu keessatti jechuudha. Isa kana akkamitti filattee xixiqqoo ishee daawwattoota keenyaaf ibsi. Dhugaataa dubbachuuf yaani sababii sukkaara dhukkubuu fi durii kee fiiziksiin galaa jedhee yaaduun ture. Meedisiniin barachuu barbaadan ture. Intarneestii endokrinoloojii qayyabadhee sabooddee gara dhukkuba sukkaaraa kanarratti jechuudha kan hin barbaadu ture. Garuu durumaa kee maatiin jaalladha baay'ee. Yeroo kutaa 11 ga'uudha sirriitti gaafa waa'ee quantum mechanics chemistry keessatti barannu kan waa'ee fiiziksii jaallachuu jalqabee jechuudha. Sababni gara kutaa 11ffaa semeesteera lammaffaatti kan sirriitti murteessee fiiziksii galuu qabu. Akkasuma fiiziksii galuu kooyyuu murteessee sababii prospektiin fiiziksii Itoophiyaa keessatti gaarii hin taaneef saayinsii barachuuf barbaaddee waan gaarii hojjechuu barbaaddee garuu haalli biyya keenyaa sanaaf mijataa sababii hin taaneef inni ulfaata ture nama sodaachisa ture. Anis na yaaladha yeroo sana ijoolleen 600 nama 96 ture. Civil Service University Finfinneetti jechuudha naannoo CMCtti US Embassy Ministeera Barnootaatti hojii waliin ta'uudhaan leenjii guyyaa 5 nuu kennuuf walitti nu qabanii turan. Achitti ijoolleen baay'een haasofsiise baay'een isaanii yookiin fiiziksii jaallatu yookiin maatii jaallatu yookiin kompiitara saayinsii jaallatu. Baay'inaan jechuudha parsantii 80 ol. Garuu sodaatu Itoophiyaa keessatti barachuu. Ani iyyuu baay'ee kutaa 12 gahee mayyuu fiiziksii Itoophiyaa keessatti barachuu baay'een sodaadhaan ture. Yoon Itoophiyaa keessatti baradhate medisinii man baradhaa achi hojii argachuudhaaf xiqqoo sekiuriidha disipiliinii xinnoo kabajaa qabuudha hawaasa biratti akkas odeeffannoo irratti baqa waan jaalladhu barachuu naa wayyaa jedhee murteessee kan inni Adaamaa Yuunivarsiitii galeef immoo yeroo sana Adaamaa Yuunivarsiitii jiran keessaa astuun jechuudha. Rileeshinii biyya alaatii wajjin hariifii qaba jedhee yaada. Jalqaba gaafan ture kutaa 10ffaa baradhu waa'ee scholarshipii waan akkasii yaaduun ture. Qabxii maarii fi fiduudhaaf rakkanna turre. Sababni amma gaafa qabxiin koo deebi'ee dhufee namoonni waa'ee keenya haasoo jalqabanitti waa'ee alatti barachuuyyuu yaaduun ture. Sababni kanaaf illee natti ulfaatee ture ergasii erga yuunivarsiitii galee yaaluudhaaf immoo waggaa koo keessatti gubuu hin barbaanne. Waggaa tokko asitti baradhee dhiisee kee haaraa fufuu hin barbaanne. Adaamaan immoo biyya alaa keessumaa yuunivarsiitii Kooriyaa keessa jiran akka KAIST fa'aa Poostek fa'aa wajjin rileeshinii sababii qabuuf memorandum of understanding waliif fafarramanii tariyooni Adaamaa Yuunivarsiitii dhufee qabxii gaarii hojjedhee tiraansferii na gochuu danda'u. Asitti waggaa tokkoffaa baradhee achitti waggaa lammaffaa baradhee itti fufuu nan danda'a. Abdii jedhuun ture kan hin galee garuu akka yaada hin taane asumatti hin xumure. Tole akka kanatti filattee garuu caalaatti fakkeenyaaf amma saasaa kee ammaarraa kan hubadhee ijoolleen gara fedhii isaaniitti kan isaan galuu qaban akka tamma haasaa turte kanatti jechuudha. Jechuun ijoolleen boodaan dhufaa jiran kuni dhiibbaa naannoo irratti jiru kana akkamitti cabsanidha kan isaan waan mataa isaanii barachuu qaban. Asirratti baay'een haasoof sodaadha. Ani ofii kootii jechuun gobozii ta'ee duwwaatu hin ta'in waan baay'eedha carraa warra kaan caalaa kan hin qabu. Tokko odaatti barachuun koo baay'ee na fayyadeera.
qabxii magaarii achitti fiduu koo duwwaatu hin ta'in achitti sababiin baradheef namoota wajjin wal baruu waan akkasitti qoosii jiranii utuun gara baadiyyaa faatti baradheera ta'ee Oromiyaa fa'aa keessaa gara durii faatti jechuudha gidaamii faatti informationii faatti dhiyoon jiraadhuun ture ta'a. Bikaan waa'ee fiiziksii faayyoo akkasitiin sirriitti baruu fa'aa dhiisuu nan danda'a ta'a. Akkas waa'ee fedha kootii sana sirriitti shurii ta'uu fa'aa dhiisuu nan danda'a waan baay'ee jiran. Hundaa ol garuu anaan kan na fayyade kan inni nama biraan akkas gochuu qabadhe kan inni murteessineef jechuudha tokkoffaa waaqayyo fagalatu nama biraa yeroo baay'ee feevarii baay'ee hin qaban jechuun namoonni barsiisonnis namoota bakkeetti argus amma gobozii ta'e walitti gobozii godhanii na yaadu. Inni immoo iddoo baay'eetti na fayyadeera. Lammaffaa immoo amala gaarii waaqayyo naa kenne jedhee yaadu keessaa tokko ofii kooti. Waan sirriitti expectii godha garaa koo guutuun hojjedhaaf garuu riizaaltiin isaa gaafa hin dhabus hin gaddu. Na yeroo baay'ee immoo ijoollee gaafa ilaalu waan tokko gaafa fuulduratti bitan akkaataa isaaniitti jarra kaa'atanii nan sodaadhaaf. Fakkeenyaaf nama fiiziksii akkam jaallatu iyyuu fiiziksii as Itoophiyaatti baradhu jedhee gorsuun baay'ee manatti ulfaata. Jechuun riiskiin ofii kootii fudhee baqa. Fakkeenyaaf tiyoortikaal fiiziksiin barachuu barbaada garuu appilaayid fiiziksiin baradhee irratti duwaal meejariin godhee gaafa duwaal meejarii gochuu fedhu qabxiin koo gadi bu'uu danda'a sodaachuu waan danda'an ture. Qabxiin koo gadi bu'eenaan immoo qabxiin koo duwaalii godhee gadi buusaarra immoo fiiziksii maan qabxii gaarii qabaadhee ba'uu faawwayya ture gara fuulduraatiif jechuudha. Riiskii akkasii faan fudhadhe jechuun bakka kufaatiidhaa fi of qopheesseeran. Kufaatiidhaaf of qopheessee jechuudha. Na ijoolleen baay'een immoo haala baagiraawundi isaanii ta'uu danda'a, haala maatii ta'uu danda'a. Kufaatiin riiskii gochuudhaaf riiskiin fudhadhe sana jechuudha fudhachuu dhiisuu danda'u. Amma walumaa gala kana jala muree jedhu fiiziksii Itoophiyaa keessatti barachuun baay'ee ulfaata. Keessumaa immoo expectii gootee jechuudha gireedii nan fidaa akkasa booddee doorii fi naqaa yookiin kana irratti hojjedhaa jettee garuu yoo dhuguma namni fiiziksii jaallatu tokko jiraate sirriitti garaa isaarraan jaallatee fiiziksii baruu isaa duwwaatti hin gammadee yoo ta'e garuu faayidaa sababii fiiziksii ariifiitti hojjetan yookiin immoo kana kanaan dhufu waa'een isaa baay'een dhiphisuu yoo ta'e amma fiiziksii sanaa agalanii jedha. Kanarraa kan hafe garuu riiskii guddaadha jechuun tokko fiildiin itti barbaadu akka garaa keetiitiin jiru Afrikaan applied physics baradheef ta'eera. Adama Science Technology University tufanii barumsa naa laatu. Garuu barumsa isaan laatan keessaa kan hin jaalladhu tokko iyyuu hin jiru. Kana kan hin jaalladhu Finfinnee iyyuu hin jiru. Itoophiyaa keessa hin jiru. Sigalee ammas ijoolleen dudduuba jiran baay'inaan amma kan appiiliitti godhu kan isaan jaallatan fiiziksii keessaa gara ispeesii kana astiroofiiziksiidha. Amma immoo theoretical physics keessaa akka koofaa yoo jiraatanii deebiin immoo si'ana kan kaka'aa jiran quantum computing irratti. Amma kun hundumtuu amma siin jedhu kun Itoophiyaa keessa hin jiru. Garuu ofii isaaniitti ofitti fudhatanii nan baradhaa sacrifice barbaachisu nan godhaa jedhanii galu yoo ta'e hagalanii jedha. Na akkasidha. Natti ulfaata kanaaf hidhee namaanii fiiziksii galaa akka koo jechuun. Hanqinni sin jira biyya sirriitti jira. Tole haa ta'u gaaffii koo gabiraatti gaafa darbu fakkeenyaaf namoonni baay'een barattoota qaxalee kan isaan ekspertii godhanii yeroo hundumaa hirriba dhiisanii baay'ee dubbisuu laayif isaanii hundumaa sooshaal irraa kutanii everything bakka gara dubbisaa isaaniittidha. Isti jireenya raajii akkamitti akka itti deddeebitu akkam ture? Akkamitti waggaa arfan kanas ta'e yeroo kutaa gadii dabarsaa turte? Dur baay'een taphaadhaan ture. Kubbaa fa'aa mana jaalladhan ture. Amma kutaa torbaffaatti sirriitti taphadhaa. Achi kutaa torba yeroo ga'u garuu sukkaara na dhukkubee danda'ee faan fiiguun ture yeroos gara baadiyyaatti gidaamii magaalaadha garuu baadiyyaadha. Namni waa'ee dhukkuba sukkaaraa fa'aa beekuun ture. Utuu irratti hin baramin baay'ee narra ture baay'ee na hubee ture. Yeroo sii ka'ee ispoortii fa'aa hojjechuun anniisee akka nama guddummaatti hin dhufe. Tapha mana keessaa fa'aa jechuudha. Daamaa fa'aan jaalladhaa akkas. Na falmii baay'een jaalladhaa. Namatti qoosuu nan jaalladhaa. Ergaa odaa gallee immoo odaan beekamaadha. Warra ijoollechi keessaa sirriitti beeku dubbisa gara caalu. Garuu tokko kan barumsaaf gaariin kan yaadu jechuudha. Saayitii 24 dubbisuu hin ta'in saayitii 24 kondiishinii barumsaa keessa jiraachuudha. Kun kutaa 9 keessa kan baradhetti doormii keessa hin jiruuf yeroo hundaa kana keessa hin jiran hin baane. Kanarraa kan hafe saayitiin dubbisuu namni caalaa kan hin keerii godhu muudii barumsaa keessa jiraachuudhaan. Na yoo edeela laaf of raajii barbaadde jechuudha guyyaa koo yeroo hundaa saayitii 11tti hin ka'a yookiin ispoortiin hojjedhaa yookiin baaybiliin dubbisaa yoo qormaata jiraate immoo ganama keessa maddadha. Sababdee kilaasiidha yaa achi as deebinee misaafaatti immoo lataa fa'aa biinii fa'aa yoo jiran buna dhugaa saayitii tokko wayifaatee nyaasofna. Sababdee nan dubbisa gidduutti garuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kilaasiidha saayitii 4 walakkaatti hin baay'oon ta'e amma 5 walakkaa misaa nyaachuuf adeemutti namni dubbisa. Galgala garuu tiipikaalii saayitii 4 walakkaadhaan hanga 5 caalaan turu nan dubbisa. Jechuun fakkeenyaaf
xinnoo ishee adda anatti yoo ta'eera jechuun sa'aatii afuritti rafte jechuun xinnoo ishee aanidha. Sa'aatii dheeraadha kan dubbifamu jechuun yoona bakka beekamaan biyya keenya keessattis ta'ee barattoonni goozii kan isaan fayyadamanii sa'aatii dheeraa dubbisuudha. Sa'aatii dheeraa dubbisuudhaan wanti argamu jira moo sa'aatii gabaabaa akkamitti dubbisuu maqabama dubbisi akkam ta'u. Achirratti tokko ani kan inni baay'ee xiqqoo jedhamu garuu sirriimatti dubbisaa tokkoffaa yaani akka ijoollee isaatii baay'ee hin gubuun guyyaa fa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila fa'aarraan yeroo deemu fa'aa yeroo firii ta'u fa'aa feesbuukii caalaa wikipeediyaa fa'aan galaa yookiin immoo pdf baadhiin deema tooppikii waan dubbisuu danda'u sana nan ilaala. Qayyabannaan jedhamu garuu haayilaayit isaa beekan. Sababni gaafa qayyabannaa dhaaftamaa fakkeenyaaf amni gaaffii tokko solvii gochuurraan ka'a. Malee ganaa muudii keessa galuuf irra rakkadhu. Innaa haala koo kanarratti hundaa'ee ijoollee biraa gaafa tilmaamu garuu sa'aatii qayyabatan yaala sa'ii waa'ee barumsaa yaannee fi sa'aatii sana muudii keessa galuuf baay'eetti fudhata. Inni sa'aatii baay'ee achi butanatti fakkaata. Dursitee waan tokko dursee yeroo hundaa utuu dubbisuun jalqabe maal akkan dubbisuu jedhu maal akkan iddoo kam akkan qabachuu qabu waan akkan iskiilii kam akkan sa'aatii sanatti divilooppii gochuu qabu dursee qophaa'ee harsa'ee hin ta'u. Lammaffaa immoo ani sa'aatii afurii walakkaa hanga shanii dubbisa kan isin jedhu sa'aatii qormaataa fa'aa yookiin sa'aatii barumsaa duwwaa miti. Waggaa guutuudha. Akkas jechuun ganna fa'aan ji'a sadii afur sana nama dubbisa. Inni dhaqee kompenseetii naa godhaa jechuudha. Yeroo baay'inaan koorsii tokko lama fa'aa dursee nan fixa. Kan biraa immoo gidduutti kaastee turte sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Sooshaal miidiyaa baay'een fayyadamtu maal? Nan fayyadama. Ofii kooti poostiin godhu garuu ofii kooti nan hordofaa. Naan sooshaal miidiyaa ni fayyadamtee naan gar malee gaarii natti fakkaata. Keessumaa anaan paashinii fiiziksii tiyoortikaal fiiziksiin jaalladha. Ndaam kan inni ofitti gaabu fiiziksiitti ekseelii gochuuf tun ta'in kan inni hojjechaa ture sababii kondiishinasii ulfaataa ture paashinii fiiziksiidhaaf qabu eeguudhaaf hojjechaa ture jechuun akka fiiziksiin jibbineef rakkachaa ture fiiziksiitti ekseelii godhee waan gaarii hojjechuu caalaa jechuudha. Innaa achi keessatti akkan sentime jalqaba jechuudha. Applied fiiziksiidha kan hin baradhe. Applied fiiziksii fi tiyoortikaal fiiziksiin baay'ee adda adda. Koorsii warradhaman amma waggaa sadii jalqabaatti kan nuyi barannu walumas tokko garuu waggaa arfaffaatti guutummaatti koorsii applied fiiziksii duwwaadha kan hin baradhe. Garuu immoo kan diriimii kooti tiyoortikaal fiiziksiidha sababii ta'eef baay'ee natti ulfaata ture. Isaa ol immoo kan baay'ee na rakkisu ture barsiisonni kun hundumtuu appilaayididha. Waa'ee tiyoortikaaliin beekuu caalaa immoo fedha isaan qaban. Barsiisonni goggobozii baay'ee gaggaariin jiru gibbii keessa. Garuu hundi isaaniiyyuu gara riisirchii isaanii irra na harkisuu barbaadu. Ani immoo paashinii koo dhiisuu hin barbaadu. Isa kanaaf kan hundaa ol baay'ee na fayyada tiwiitariidhaan. Tiwiitari irratti koomiitiin akadeemiyaa haarii fi jira warri fiiziksii baratanii barsiisonni aktiiviidha achirratti. Isaaniin fa'aa gaafa hordoftu jiranii beekaa otuun jaallatan akka hiriyaa keetiifaatti yaaduu jalqabdaa. Sooshaal miidiyaan baay'ee gaarii jechuumaaf maanejiif gochuu qabdaa waan simmeetii keetti appiilii godhu manaamii yookiin waan saayitii kee gubutuun ta'in sirriitti nama fooloo gootu adda baastee karaarra deemuu barbaaddu irra namoota sana yoo fooloo gootu gaarii natti fakkaata. Sooshaal miidiyaan nan fayyada. Jechuun limiit gootee fakkeenyaaf wanta fooloo gochuu qabdu wanta hordofuu qabdu adda babbaastee jechuudha. Malee sooshaal miidiyaan itti fayyadamu. Jechuun attentionii sanaaf akka waan sanatti miti jechuudha akkuma akka yeroo hundumaa keessa zabazafamanii waan sanatti miti. Shigaadha. Caalaatti garuu jechuun kan inni sirraatti dhagee barattoota kaam caalaa kan itti caalaatti goozii yookiin immoo qaxalee taatee muudii barumsaa keessa gatii turtuuf jechuudha guyyaa guutuu. Jechuun sa'aatii hundumaa qayyabachuu kootu hin ta'in Insiramni bakka wanta barumsarraa na figeessu baay'inaan hin godhu. Sa'aatiin boqochuu barbaadutti nan boqodha garuu barumsarraa fagaadhee booddee akka itti deebi'u natti ulfaatutti hin ta'u. Yeroo gaafan qayyabachuu fedhu waan yaadaa turedha. Soodde kallattii maan keessa galuu akkas jechuudha. Tolee itti fufnee immoo jechuudha kan inni si gaafachuu barbaadu amma tolumas digirii jalqabaa kee xumurteetta qabxii gaariitiin xumurtee digirii lammaffaa keessatti itti fufuu barbaadda yookiin immoo maal barachuu barbaadda itti fuftees? Akkasitti backgroundiin koo applied mathematicsii fi applied physicsii kan hin jaalladhu ture garuu theoretical physicsii ammas yoo waaqayyoodha waggaa dhufu kee kan inni fufu theoretical physicsii ammas irra deebi'ee waaqayyoof galanda ta'u abjuun koo naa dhugoomaa jiran waggaa dhufu International Center for Theoretical Physics Trieste magaalaa bareedduu Italii keessattidha waggaa tokkoof kan hin baradhu. Biyya Xaaliyaanii sana booda immoo waggaa tokkoof jechuudha. MITtti waggaa shaniif PhD argadheera kanaafuu waggaa tokko dhufu ICTP Trieste keessatti Xaaliyaaniitti dabarsaa
waggaa shananitti aantu immoo Center for Theoretical Physics MIT jechuudha kan inni tufuuf. Okay. Waggaa mara fuulraa kaaseetti kan itti deemtu jechuun jalqaba waggaa kanarra. Fulbaana tungeen hin deemu. Waggaa tokkoof xaalaanii deemtaa jechuudha. Xaalaaniitti maal kan isin koorsii fudhattan? Wayi maal irratti xiyyeeffateetti kan itti deemaa jirtu? Programmii isaa High Energy Cosmology and Astro Particle Physics jedhama. Achi keessaan kan inni sirriitti jaalladhu High Energy keessattuu jalqabaati. Achi keessatti Quantum Field Theory koorsii lama fudhanna, General Relativity hin jira, Particle Physics hin jira, Standard Model hin jira, Group Theories hin fudhanna. Okay, namatti tola baay'ee. Kan itti amma kaasaa turte keessaati PhD dha kan itti barachuuf deemaa jirtu jechuudha MIT. Kaampaasichi akka addunyaatti sadarkaa tokkoffaadha kan jiru waggoota dheeraadhaaf sadarkaa tokkoffaarratti kan inni argamu teknooloojiidhaan baay'ee addunyaa irratti beekamaadha jechuudha. Akkamitti argachuu dandeesse baay'ee sarpiraayiziidha kuni. Ani iyyuu gaafa jalqabaa argadhe namanne ndaawamii Profeesariin MIT dha jalqabaa congratulation raajii argatteetti gaafa naan jiru ani namanne natti ulfaate minaan jedheen deebisee fi sumaaf iyyuu soo deebi'ee bilbileetti kan inni na amansiise. Kan tokko kan anaan kan natti ulfaate yuunivarsiitii baay'ee gaarii ta'uusaa caalaa iyyuu backgroundiin koo applied physics dha deebi'ee yuunivarsiitii reputation qaburraa miti. Jechuun asii qabxii gaarii qaba akka asiitti garuu qabxiin koo asii inni foorii fidee fi inni yuunivarsiitii biraadhaa warri gurguddoon foorii fidan wal qixxee miti. Utuma raajiin maal barate jedhanii weebsaayitii Adaamaa Saayinsii Teknooloojii yuunivarsiitii ilaalan iyyuu piroogiraamiin koo hin jiru. Personal recommendation naa qabanii naa barreessan keessaa isa tokko duwwaadha profaayilii gaarii mala search gate irraa kan qabu. Naan iyyuu baay'ee na dinqisiisee ture garuu proosiin ittiin argadhe sitti muudhaaf gannaa yeroon waggaa sadaffaa fixu virtual summer school ture jechuun toopikii muraasa sadarkaa keenya ol ta'e irrattitu highlightii masee duwwaa nu ibsu. Kana kan godhu hawaasa fiiziksii North America jiraatudha. Hawaasa fiiziksii Itoophiyaa. Ethiopian Physics Society North America jechuudha. Achirratti namicha yeroo jalqabaatiif nama Itoophiyaa keessaa wanta barachuu jaalladhu baratan argadhe Dr. Kaasoon jedhama. Ofiisaatii Stanford University Theoretical Particle Physics barate. Achi isaan akka carraa ta'ee mentorship programmii waan jedhu baasan. Waggaatti nama kudhaniif Itoophiyaa keessaa ijoollee qabxii gaarii qaban garuu dreamii isaanii Itoophiyaa keessatti follow gochuu kan hin dandeenyee fi akka isaan carraa biyya alaatti argataniif gargaaru jechuudha. Sababni carrachiin banamee achi isaan kan isaan nuuf godhan qormaata TOEFLiin, GRE fi application fee university muraasatti nuu kaffaluuf ture. Sababni deebi'ee immoo isseefaa gaafa barreessuun barreeffamoota proofreading nuu godhu. Editing nu godhanii ilaalu university faa gaafa nu gargaaru. Ana kan sitti sababii universitiin keenya baay'ee reputaableedha. Akkasumatti recommendationii namni warnaa barreessan profiiliin isaanii isaan biratti amma kana vaaliuun qabaata jedhee yaanne sababni seekoo barreessanii Dr. Kaasoon kanatti argan. Dr. Kaasoon seekoo dubbisee sababni yuunivarsiitii baay'ee gaggaariitti appilaayi gochuu qabda naan jedhee itti dabalee iyyuu kan Ethiopian Physics Society North Americaanii naa kaffalan ol gara $400 keessaatii itti dabalee naa kaffalee isaan alayyuu Dr. Kaasoon baay'ee nama gaariidha Itoophiyaa dhufee ture. Kitaaba naaf fidee na dubbisee jajjabaadhu naan jedhee akkasitti na gargaaraa ture. MIT kan hin argadhe irra caalaa amma ammaatti wanta na accomplish godhanii tun ta'in wanta inni argadhe duwwaadhaan tun ta'in haalan keessa jiru keessatti waan hin argadhe jechuun MIT University isaa acceptance rate isaa naannoo %5 nama 100 keessaa 5 caalaan fudhatuun akkas jechuun University gurguddaa akka Harvard Stanford fa'aa yoo apply godhanii kan dhaban baay'eedha. Isaan amma naa gadi ta'anii tun ta'in isaan conditionii gaarii keessatti baafan. An garuu asii applied physics barachaa qabxii applied physics kooti gaariitti eeggadheera. Kanaan immoo koorsii 5 ol theoretical physicsdhaaf kan barbaachisan silaa kan level kanatti barachuu qabu ture. Ijoolleen MIT fa'aatti baratan Cambridge University fa'aatti digirii isaanii baratan kan isaan baratan ofii kootii as taa'ee dubbiseera. Kanaanis riisirchii theoretical physics irratti hojjechuu hin danda'u ta'eyyuu yaalii mataa kootii xiqqoo geggeesseera. Kana ofii kootii utuu nama na gorsuun qabaatiin waan ta'uu hin godhin. Isa kana personal statementii koo keessatti sirriitti ibsee yeroo yaadu kun isaan impressii godheera jedhee yaada. Okay, amma almost kan itti barachuuf deemtu PhD dha. Akkamitti jechuun namoonni akkan beekutti ofii koos akkan beekutti digirii jalqabaa fudhattee digirii lammaffaadha kan fudhattu yookiin maasters jechuudha.
akkamitti digirii jalqabaa irratti digirii sadaffaa baratte naagalle wantichi. Intinidha yuunivarsiitiin tokko yuunivarsiitichaa fi fiiziksii irratti hundaa'a. Fiiziksiin kan hin baradhu keessumaa teooritiikaal fiiziksiin industirii keessa hojiin hin jiru jechuun eebbifamtee achii fuutee waraqata kee baattee kaampaanii biraa lafatti qaxaramtuu hin qabdu. Yeroo baay'ee warra maastarsii barsiisanii kanadha jechuun fiildii kana maastarii godheeraa hojii sirriitti ittiin hojjechuu danda'a jedhameeti. PhD'n garuu filoosofii mataa keessanii Doctor of Philosophy jedhamaan. Innaa fiiziksii kanatti qayyebattu Profeesarii ta'uudhaaf. Jechuun bakka filoosofarii fiiziksii sanaa ta'uudhaaf jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitii gurguddaan gaafa piroogiraamii kana qindeessan ijoolleen danda'anii piroogiraamii kanaaf fiitiin godhu ta'e ta'anii amma PhD matti fixuu qabu fiiziksiidhaaf industirii sababiin jireef. Kanaaf PhD normaalii waggaa 4 ture maastarsii waggaa 2 walitti dabalanii waggaa 5 godhan. Waggaa jalqabaa koorsii sadarkaa maastarsiitti barsiifamu barsiisu. Sabooddee riisirchiitti suutaadhaan introduusii gochaa deemu. Sirriitti kan itti riisirchii jalqabdee Doctor of Philosophy kee barreessuu jalqabdu waggaa lammaffaadhaa keeti. Okay, bareedaa namatti tola. Kaampaasii kana gaafa appilaayi gootu, kaampaasii kana duwwaa appilaayi goote immoo kaampaasota kaanis appilaayi goote jechuun kan itti fudhatamte akka addunyaatti isa tokkoffaa ta'inidha. Almost biyyoota gurguddatan irraa biyyeessa irraati kaampaasii baay'ee hawwamu waan ta'eef kanaan dura deebiraa yaaltee kufteetta. Ammoo akkamitti isa kana? Kanaan dura amma maatan iskoolarshiippii appilaayi godhee hin beeku isuma jalqabaa godha. Garuu gaafa appilaayi godhu kana walduukaa gara instituushinii 10tti appilaayi godhee achi keessaa 6 yookiin 7 PhDdha 3 piroogiraamii waggaa tokkooti akkuma ICTP kanaa jechuudha. Achi keessaa yuunivarsiitii 2 duwwaadha PhDdhaaf kan acceptiin godhe. MITdhaa fi Ecole Polytechnique Conference jiru jechuudha. Innis yuunivarsiitii gaariidha. Na tokko immoo ICTPdhaan. Yuunivarsiitii biraan kan isaan hojjetiin godhani akkan sila kaasaa ture intinidha. Hundaa ol reputation jechuun qabxii mucaan kun foorii fideeraa Afrikaa keessatti Itoophiyaa keessatti gaafa jedhamu vaaliyuun qabuuf isaaniif istaandaardiin guutuuf. MIT'n gaafa appilaayi godhu keessaa kan kiriteeriyaa isaan gaafatan keessaa kan gaarii godhu ture intinii gaafatu sabjektiin fudhadhe liistii akkan godhuuf na gaafatu. Achi keessatti immoo sabjektoota hundumaa keessatti toopikootan fudhadhe jechuudha. Akkas jechuun elektiroodinaamiksii fudheera gaafa barreessu tekst buukiin irraa barannee fi toopikii baranneen barreessan. Fiiziksiin immoo hundumaatti tokkuma kwaalitiin ittiin barannu adda adda ta'u iyyuu malee elektirooniksii keessatti kanuma warra MIT baratan asitti kan baranne. Innaa inni gaarii ture lammaffaa immoo statement of purpose waan nama maatti accomplishii godhee fi wanta gara fuulduraatti karoora qabu duwwaatu hin ta'in haala kamii keessa taa'ee akkan kana hojjechuu danda'e na gaafataniiru. Personal statementiin jira. Achirratti haala Itoophiyaa keessaa akka theoretical physics hin jirre barsiisaan theoretical physics fi hordofee na gorsuu danda'u faan akka hin jirre kana kanan itti himee inni tarii. Isaanitti gaarii ta'e mul'ateera. Okay, gaarii bareedaa ture. PhD kee jechuudhaan itti barattu jechuudha. Amma waaqayyo galata waggaa 6 booddee theoretical physics nan jedhamanii yaada. Innaa isaa ol immoo kan namatti tolu theoretical physics keessatti fundamental reality qayyabanna. Akkas jechuun ammayyuu wanta sirrii maalidha akkas akkasii jedhama jechuudha. Almost virgin philosophy irra jira akkas jechuun philosophy mataa kootii fakkeenyaaf yookiin akka gadaa philosophy fa'aa yookiin kristaa world view koo yooni dandeeyyaa amma saayinsii amma jiru wajjin jechuudha. Itti intini gochuu nan danda'a, impoozii gochuu nan danda'a jechuudha. Filoosofii mataa kootiin barreessa. Okay. Wanta bareedaa ture. Barattoota saayinsii yookaan immoo qorannoo garaagaraa gochuu barbaadaniif dhaamsa akkamii qabda? Ani fi kootii intini ture. Wanti kar tokkoon gaarii hin taane highly focused hin ture jechuun yeroo hundaa kan yaadu waa'ee theoretical physicsiti skill koo developing godhadhee resources jiran gaafa ilaalu hundumaa bakka garuma theory kan irradha. Kanaafuu ammas barattoota saayinsii barachuu barbaadan kan inni gorsu gara caalu warra gara theory irra jiran fiiziksiidhaa fi maatsii jechuudha. Isaaniif dhaamsin dhaamu tokko wanti gaariin yuunivarsiitiin akka MIT fa'aa Cambridge yuunivarsiitiin gurguddoon hundumtu jechuudha. Koorsii barsiisan koorsi outline isaa kontentii isaa kitaaba barreessaa barsiisan hundasaa website isaanii irraan kaa'u. Barsoonni gaggaariin immoo baay'een jiru. Nama na gaafatee fi keessaan kennuuf hin danda'a. Lecture note ifaan jijjiira free jechuudha. Kitaaba tokko tokkos akkaataan itti argatan jijjiiran. Kanaafiyyuu amma fakkeenyaaf akka theoretical physicstti laabii galuus hin barbaachisu. Kitaaba kee argatteennaan gaaffii argatteennaan toopikii baruu qabdu yeroo kamitti maal akka baruu qabdu barteennaan sababiitii warra iddoo gaariitti barachaa jiranii gadi taatuuf hin jiru. Kanaafuu as ta'anii karaa mataa isaaniitti fufuu danda'u. Hundaa'uun namni tokko sirriitti divootii of godhee koomitii of godhee sirriitti nan dubbisa. Nan hojjedhadhee yaada taanaan barataan injiinarii yuumaan ta'een ofiisaatiin dubbisee fiiziksiis maatsiis sirriitti iddoo gaarii gahuu danda'a. Kanaafiyyuu kan hin gorsuun ofiif
jechuudha. Fakkeenyaaf amma ijoolleen Adaamaa Saayinsii Teekinooloojii Yuunivarsiitii yoo dhufuu barbaadan Adaamaa Saayinsii Teekinooloojii irraa yookiin barsiisota as jiran irraan dhufaa duwwaa argadhaa duwwaatu hin ta'in kaarikulamii astuu duwwaatu hin ta'in kaarikulamii intarnaashinaallii ilaalanii hordofanii isa booddee isa asiitii wajjin wal simsiisaa. Qabxiin isin barbaachisaa garuu qabxiin gahaa miti. Jechuun fakkeenyaaf amma akkuma sila sii kaase qabxiima kana qabaadhe yuunivarsiitii baay'eedha kan rijeektii na godheen. Qabxiin kan inni sii godhu wanta hojjette kan biraa waan akka riisirchii fa'aa yookiin immoo wanta ofii keetiin yaalte isaaf wayitii sii kennan akka tama namtu godhu. Cal jettee fakkeenyaaf amma kana hin danda'an jettee iddoo haasoftu kana beekaa hin baranne garuu qabxiin koo immoo inni kun kan itti gaafa agarsiistu gaariidha. Kanaafiyyuu qabxiin barbaachisaadha garuu qabxiin gahaa miti. Waan jaallatan san istaandaardii kamii akka barachuu qabu intarneetii irraa ilaalanii hordofanii ilaaluu qabu. Hundaa ol garuu intila wanta jaallattu murteessaadha sababii ta'eef utuu namoonni saayinsii jaallatan kutaa 11 faatu hin geenye sirriitti waan jaallatan adda baasanii gaarii natti fakkaata naamsin qabuufis kanadha. Ijoolleen immoo Adaamaa Saayinsii Teekinooloojii dhufuu barbaadan akka appilaayid fiiziksii malee fiiziksii noormaal hin jirre baruu qabu. Garuu immoo tiyoortikaal fiiziksii gara kwaantam fiild tiyoorii fa'aa kan warra maatii gar malee barbaadan dhaqu yoo ta'e immoo fiiziksiin isin barbaachisaa maatiin hin barbaachisan. Kanaafuu yoo Adaamaa dhufanii duwaalii baratan fiiziksii tokko barachuu caalaa gaariidha. Koorsii gaggaarii baay'ee jira sababii ta'eef jechuudha. Yeroo amma sarara deebi'ee kan hin jedhu Adaamaa Yuunivarsiitii irraa astuu irraa kan inni ekspeektii godha achitti kana kanan baradhaatu hin ta'in hundumaa ofirratti jechuudha loolii isaa ofirra kaa'uu qabu. An kana baruun qaban ofiif of murteessuu qabu. Kanaaf amma caalaatti kan itti gochaa turte kan jechuudha. Kan itti gibbiitii argatte caalaa kan itti ofii keetii dubbiste caala moo akkamitti jechuun barumsa gibbii keessa yeroo turte keessatti akkamittidha kan itti raawwatee namooti dhufaa jiranis akkamitti ekspeektii godhanii dhufuu qabu. Hin caala jechuu mitiin garuu akkamidha fakkeenyaaf warri fiigicha fa'aa fiigan amma inni sadaffaa bo'u jechuudha. Sekeendii tokkoffaadhaaf isa arfaffaa dursamini akkuma kanalla barumsa yuunivarsiitii kanaa ariifii yoo ta'e iyyuu almost beekamu fakkeenyaaf 89% isaa si barsiisanii yoo ta'e kan barbaachisu garuu 90% yoo ta'e isa persentii tokko 89 caalaa jirtu. Mini garuu immoo utuu isheen tokko sun jirtu ta'es immoo kana miti. Kanaafuu waan baay'ee argatu barsoonni baay'ee gaggaariin jira. Anis dhuunfaadhaan kan hin beeku barsoonni baay'ee gaggaariin jiru garuu inni namarraa argattu numa argatta isa kilaasii galtee garuu ofii keetii of murteessuu qabda. Yeroo kennitti dubbisuu qabda jechuudha. Jechuun caalaatti kan itti gochaa turtes akkasumadha. Kumsila dubbattee dubbisiisee konsiistaansii qabaa manatti galtu sun dubbistaa. Gannas fakkeenyaaf yeroo koronaa fa'aa keessa ji'a 9 sana yeroon baay'ee sirriitti fayyadame yeroo sana ture. Sirriitti ndaa'am irra deebi'eetti yaadee akka kaarikulamiin astuu kun akka appilaayid fiiziksii tiyoortikaal fiiziksiidhaaf nan gargaarre baree irra deebi'ee kan koor istiraakcharii godhee akkamittiin asii gireedii hojjechaa deebi'ee tiyoortikaal fiiziksii kootiifis piroofaayilii koo immoo fooyyessaa kan deemu irratti kan hojjedhe akkasidha. Saatii firii taatu yoo dubbistes isa yeroo yuunivarsiitii keessa jirtu caalaatu ariifitti biilii goota. Egaa wanta baay'ee irratti milkoofte ammaatti almost gidaamitii kaatee MIT keessetta. Egaa dhaamsa maalii qabda gara dhumaatti jechuun dargaggootaafis warra fiiziksii barachuu barbaadaniifis ijoolleen dubbisii booda dhufaniifis dhaamsa akkamii qabaatta? Ammas dhaamsa irra deebi'ee jiru keessumaa qeerroo fi qarree keenyaan jechuudha. Akkas gochuu qabdu ammanachiif gochuu qabdu turtan jedhee haasa'uu hin danda'u akkan isinitti himee jechuudha. Odaattiin baradheen kutaa 9-12 jechuudha. Innaa odaan baay'ee mana barumsaa gaariidha jechuun Oromiyaa keessaa tokkoffaadha. Sadarkaa Itoophiyaatti iyyuu akkasumadha. Asirratti immoo ijoollee baay'ee qaxalee hojiitti walitti qabamee barata. Isaan ala garuu intinii ture fakkeenyaaf ammaa yeroo qabsoo keessaa jechuudha. Qeerroof qarreen keenya baay'inaan barumsa irra hin turre. Nuyi garuu achi nutti cufama balballee gibbiidhaan yoo kan baane jechuudha. Charchii mafaayyuu nannu barumsa keenya duwwaa irratti fookasii goona sa'aatii sanaa jechuudha. Inni jiramni nama Kiristiinii waan hundumaarraa eegamee baratee nama pireejirii adda addaa jala jiruun maaliif akkas hin taatan jechuun natti ulfaata. Maaliif kontiroolii isaanii keessa hin jiru waan meeqaa yaada isaanii gara meeqa jira akkas namni suuraa du'aa jiranii waan baay'ee jira. Kanaafuu isaaniin akkas dubbisuun akkas tumuun natti ulfaatan ammas haala Oromiyaa keessatti taa'aa jiru beektan yooni privileejii mataa kootii argadheen jechuudha. An carroomee advaanteejii baay'ee hin qaban noormaali jechuudha.
Kanaaf nama baay'eedhaan akkas gochuu qabdu yookiin immoo akkas godhaa malee jechuun natti ulfaataan ofii kooti. An privileejiin qaban ture. Asii yuunivarsiitiin keenyas relatively yuunivarsiitii kaan caala nagaa ture. Barsoota gaggaarii turanii piroograamiin keenya ariifiidha nama dubbisiisaa. Kondishiniin jiru gaariidha. Kanaaf dargaggoo biraadhaan akkas gochuu qabda turte yookiin immoo achievementii koo kan isaaniitti wal bira madaalee kan koo gaariidha akkas jechuun natti ulfaata. Garuu immoo wanti jechuu barbaadu isuma dhugaa dubbachuuf qeeroon Oromoo tokko utuu carraa gahaa qabaatee amma argadhe kana seema xiqqoo kana jechuudha. Seema xiqqoo kana utuu argatee wanta inni ta'uu danda'u bakka nan bu'a jedhee yaada. Kanatti nan gammada. Wanti isaanii fakkeenya ta'uu danda'us kanuma dhee yaada waan xinnoo qabanii yoo hojjetan iddoo guddaa akka isaan ga'uu danda'an qarooma kuush jennee haasofnamni isaa akka isaan ga'uu danda'an abdii guddaan qaba. Garuu ammas immoo haala jiran keessa caalaa jechuudha haala naannoo caalaa ofii isaaniitii maal hojjechuu akka danda'an irratti xiyyeeffatanii jira wanta baay'ee wanta dhoowwuun garuu achuma keessaa iyyuu fakkeenyaaf seenaa warra Israa'el faayyuu dudubbistee bara Hitler isaan fixaa ture sana keessa jechuudha yeroo concentration campii faatti naqaman san yeroo sanadha kan isaan saayintistoota baay'ee maatimaatikshaanota baay'ee fakkeenyaaf 20th century keessa warra jiran hundumtuu almost bakka keessumaa first half century jaarraa 20ffaa jechuudha. Kan controlli godhe Einstein faan Alexander Grothendieck kan maatimaatikshaanonni beekamoo filoosofaroonni faan isaaniidha. Sa'a sana rakkinuma guddaa keessa ta'aniidha. Ammas rakkina keessa jiran kun akka inni ulfaataa ta'e beekan. Haalli baay'ee ulfaataan akka isaan hojjenneef isaan qabu jira. Garuu kanuma keessaa iyyuu tattaafachuu dandeenya. Na tattaafadhaa. Yoo akkasitiin ta'edha kan inni waan barbaadus argannu kan inni waan barbaadus tuufsiisuu dandeenyu jechuu barbaada. Hayyee ormasti gaaffii qoxumureera dhumarratti namoota galateeffachuu barbaadu qabaatte qaamotas. Namoota galateeffachuu barbaadu garmalee baay'eedha. Isa tokkotu dheengaddaa teessisii PhD isaa fixeetu it takes a village jedhee dhumarratti namoota galateeffatu ganda guutummaadha jedhee anis lakkaa'iftuun barbaadu garuu barsiisota kooti amma waa'ee barumsaa haasaa irra xiyyeeffaddat kan galateeffachuu barbaadu barsiisonni kutaa tokko ka'anii amma maatiin barsiisonni isaanii barsiisota baay'ee magagaarii turanii baay'ee magaarii garuu addatti barsiisonni maatii kooti barsiisonni ragaa kooti baay'ee walitti siqna maaliif akka ta'e hin beeku kutaa afurii shanitti barsiisonni barsiisee odaatti barsiisonni barsiisee asitti yuunivarsiitii keessatti barsiisonni barsiisan hundumaa isaa akaademikii barumsa duwwaa osoo hin ta'in parsanaalii iyyuu baay'ee walitti siqna. Barsiisaa kooda barsiisaa margaa sirriitti galateeffachuu barbaada. Asii Dr. Naataa addaan galateeffachuun barbaada. Garuu isaan lamaanii yeroo hundaan argaa wajjin taphanne walitti naasaa. Barsiisaan argeen beeknee erga gaafa na barsiiseeti barsiisaa lalisaa jedhama. Kutaa afurii shanitti erga na barsiisee. Almost hundaa ol isaatiin xinnoo ture waa'ee barumsaan beekanitti miciriisee kan na keessa kaa'ee sadee yaada. Yoonni viidiyoo kana ilaalaa jiraate kan inni dhaga'u baay'een barbaada addatti galateeffachuun hin barbaada. Barsiisaa margaas baay'ee galateeffachuu barbaada sirriitti. Yuunivarsiitii keenyaas barsiisota gaggaariin baay'ee jiran fiiziksii keessas jechuudha goggoboziidha. Advaayizariin koo Dr. Tewoodiroos baay'ee nama gaarii ture. Dr. Magarsaa fa'aa Dr. Taamiraat fa'aa baay'ee nama gaarii turanii. Garuu kan inni Dr. Naataa addatti galateeffachuu barbaaduuf barsiisonni akkas ta'e goggoboziin jiru. Koorsiin jaalladhu keessumaa barsiisota goggobozii ture. Garuu barsiisonni hundi isaanii gara waan fedha isaaniitti na harkisu maleessaa hawwii konaan kabajan. Akkas theoretical physics baradha gaafan jedhuun kan supportiin godhu baay'ee miti. Dr. Naataan garuu addatti sirriitti bakka waan hin barbaadu baree steepii hundumaatti fiiziksii maatii duwwaa kamitiin kan qayyabatu waan ta'e laayifii keessattis akkas karaa hundumaatiin akka meentariitti jechuudha. Erga wal barree baay'ee na gorsa. Isa sirriitti galateeffachuun barbaada. Kan biraa immoo Ethiopian Physics Society North American fayyaasaa almost gara birrii 80,000 kan fixe applicationii kana university apply gogochuu achi keessa percentage 50 ol Ethiopian Physics Society North American mentorship 21 program isaaniitiin kan supportina godhanii sarara kanatti Dr. Kaasaawun kiisa keessatti dabaleeti kan lammoo exam fee faana kaffaluudhaan akkas qo'amaatan arguudhaan kan baay'ee gargaaru qumbiidha. Qumbii saddatti kan galateeffachuu barbaadu namoota baay'eedha kan gargaaru garuu kan natti tolee namoonni baay'een gaafa na argan qabxii faa ergan fidee akkas jira yoo waan godhan faamnaanii yookiin immoo waan taasaan nama sooromuu faa barbaadu yookiin nama beekamuu faa barbaadu akkasitiin kan isaan taasaan waan tan barbaadu beekan sababiitiif. Ana garaa qulqulluu na taasuu beeka garuu natti hin tolu. Sababni qumbiin gaafa na argu sirriimatti diriimii koo beekti theoretical physics akkan ta'e problem irratti hojjechuu barbaadu specifically beekti garmaleen gammadee nama hundumtuutu nama akkas diriimii isaa beekee sappoortii godhatu qabaate milkaa'uu yaada warra kana addatti galateeffachuu barbaada. Baay'ee galatoomisiin jennaan illee
sagantaa bareedaa waliin dabarsinee wanta taasifate baay'een isaa kan ta'udha. Akkasuma dargaggoota keenya boodaan dhufaniifis akka inspiraashinii ta'u abdii guddaan qaba. Anis eeyyamaa taatee interviiwwan wajjin gooteef baay'een si galateeffadha. Yeroo biraan mas waggaa ja'a yoo wal agarree kanaatti walitti deebina. Sagantaa bareedaa ture. Baay'ee galatoomti. As galatoomina kabajee na waamuu keetiif fi ergaan dhumaa koo kan biraan immoo ijoolleen gara gadi keessumaa kutaa 9 fa'aa ga'anii jiranii fiiziksii fa'aa maatii fa'aa barachuu barbaadan yoo karaa keessaan dubbisanii nan goggorsan. Ammaaf iddoon geenye nama gargaaruudhaaf garuu wanti hin gochuu danda'u waan hin keessa darbee fi wanta baree dabarsuu hin dadhabu. Isa kana gargaaruuf qophiidha. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo Raajaa Shannaafi wajjin interviiwwan taasise kan fakkaatu ture akkasiin irraa barumsa guddaa argattan abdii guddaan qaba. Akkasumas piroosesiin keessa darbe baay'een isaa akka barsiisaa ta'ee fi akkasiin irraatii waa hubattan abdii guddaan qaba. Namoonni keessaan isa quunnamuu barbaadan keessumaa namoonni paashinii fiiziksii barachuu qabdan barattoota kutaa 9-10 tokkorra jirtan keessaan isa quunnamuu dandeessu. Description boxii keessaa infoo isaa akkamitti akkasiin argachuu dandeessan isiniif keenya achiin argadhaa isiniin jenna. Egaa namoonni yaada qabdan koomentii keessatti barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Qophiin kun yoo isinitti tole qophiilee kana fakkaatan biraa argachuu dandeessu waan ta'eef chaanaalii kanarratti subscribe godhaa isiniin jedha. Baay'ee galatooma.